أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله كوني برنوتك إنيا حديث أربعين النوويت. حديث أربعين النووي kutaasa torbaffaa irra jirra. Hadiisa shanaffaa kutaa torbaffaa natti fakkaata akkasirra jirra jechuudha. Kanaaf hadiisni an ummi ilmu'miniin haadha mu'mintoota irraa gabaafamee ummi abdillah kan jedhamtu aa'ishata maqaansi aa'ishaa radiyallahu anhaa rabbiin isiirraa haa jaallatu. Haadha mu'mintoota laqaba isiiti. Ummi Abdillahiin kuniyaadha. Kuniyaa fi laqabaan garaagarummaan isaa maali? Kuniyaa fi laqabaan garaagarummaan isaa laqaba ka jennu faaruudhaaf yookaahu arrabaaf kan itti moggaafamu jechuudha. Maqaa wayii kan namni yookaa arrabaaf yookaahu faaruudhaaf kan sitti moggaafamnu laqaba jedhama. Tokko karabbiin walaa talmizuu anfusakum bil alqaab, nama waaminaa lubbuu keessan laqabaan sigalee. Kuniya jechuun immoo waan kabajaaf sitti moggaafame. Amma ummi abdillah ummil mu'miniinaan faaruudha haadha mu'mintootaati. Haadholiin manaa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam haadha mu'mintoota hundaati. Ummahaatil mu'miniin. Ummi abdillah haadha abdallah ka jedhamtu kun immoo kuniyaadha, maqaa kabajaaf godhameef malee ilma abdallaahii qabaattee miti. Aa'ishaan ilma tokkollee hin arganne. Aa'ishata radiyallahu anhaa, Aa'ishaa binti Siddiiq, Aa'ishaa intala Abu Bakr Siddiq, Aisha binti Abdullah ibn Abi Quhaafaa jedhaniin. Abdullah ibn Abi Quhaafaati maqaan Abu Bakri. قالت نجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي داني جد من أحدثنا من فدي في أمرنا هذا دين كينيا كان كيس amantii islaamaa kana keessa namni argamsiise jechuu bar fide jechuun namni argamsiise. Fi amrinaa haadhaa amrii keenya kana keessatti diin keenya kana keessatti amantii keenya kana keessatti namni fide maa laysa minhu waan amantii islaamaa irraa hin ta'in maa laysa minhu waan amantii irraa hin ta'in waan biraa amantiidhaan ala yaada isaarraan ta'uu yaada nama biraarraan ta'uu namni ka fidu ta'e fahuwa raddun, fahuwa wanni inni fide suni raddun deeffamaadha. Ay marduudun alayhi isarratti deeffamaadha, fuula isaatiin dhahamti jechuudha. رواه البخاري بخاري تجباسه ومسلم اللي جباسه جرا. وفي رواية لمسلم رواية مسلم جباسه تكو كيسة مو من عمل نمني هجته عملا هجي وهي ليس عليه هجتو إساسا نرت كان هنجر أمرنا مرتين كينيا هيمني كينيا أججني كينيا فهو رد. Wanni inni hojjete sun isarra deeffamaadha. Amma hadiisa kana hadiisni kun hadiisa guddaadha. Bid'aarraa ahlii bid'aarraa fageessuu keessatti hadiisa akkaan jabaadha. Asirra dhaabbannee amantaan islaamaadha dhibbatti guutuu hirrina hin qabu, guutuudha. Yoom guutame amantiin islaamaa guutuudha, waa tokko itti dabaluu hin barbaachisu jechuun dirqama. Garuu amantiin islaamaa guutuudha,
waa tokko itti dabaluu hin barbaachisu. Irraa irrisuus hin barbaachisu ni jenna afaaniin. Garuu ni jetta namni hundinuu amma yoon gaafadhe amantaa islaamaatti dabaluun ni ta'a hin ta'u. Irraa irrisuun ni ta'a hin ta'u. Ragaan kee maali? Maaltu dhorke? Yoo jedhe deebisaa isaa beekuun dirqama keeti. Amantaa keeti waan ta'eef, akhiraa keeti waan ta'eef namni tokko wahii dhufee sitti haasa'a. Firqaan adda addaadhaan ni jira. Dhufee sitti gabaasa. Nuu fudhatta. Laa amantii kee beekuun dirqama jechuu. Akkasitti namni biraa sitti hin fayyadamne. Fakkeenyaaf amantii islaamaatti guutuu akka ta'e maaliin beekna? Suuraa Maa'idaa ayata suuraa Maa'idaa keessatti argamu. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا جدا الران تنن قيا عرفة قاف حجة الوداع قيا عرفة عسري بودة عرف الرد رسول ربي عليه الصلاة والسلام إساني عرف جرو آيانكم بوته الران تنقوت هم إسنيف قوت اليوم أتممت لكم دينكم أمنتيك إسان كان إسنيف قوتين جرا Sigalee amantii keessan isiniif guuteen jira. Rabbiin guuteera akka jedhee nuu himeera jechuudha. Tokko. Inni lammaffaa itti dabaluun ni ta'a, irraa irrisuun ni ta'a, hin ta'u. Ragaanoo Qur'aanuma keessatti laa ya'tiihi al-baaxilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi wanni dharaa baaxilli diiniin alaa amantii islaamaatiin alaa duraa dudduubaan isatti subhaanahu wa ta'ala. Amantaa kanaan alatti immoo kabiraa ni barbaadama hin barbaadamu. Amantaa islaamaatiin alatti kabiraa hin barbaadamu. Ragaan kee hoo suuraa Ala Imraan keessatti maal jedhaa? ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أمنتا إسلامات ألتي أمنتي براك بربادو نمنت إيه الراهن كيبلمو أكنت رقاها وجم برباكي سا أمنتا إسلاما توقيفيات أمنتا إسلاما توقيفيات توقيفية جتوني أمنتان إسلاما قرآنا دابتها رجتشو بيقالي أمنتان إسلاما dhaabbataadha. Dhaabbataa yeroo jennu wanni tokko waan qur'aanaa fi hadiisaan ala jiru hin qeebalamu. Qur'aanaa fi hadiisaan alatti wanni biraa hin qeebalamu tokko. Dhaabbataadha yeroo jennu waan rasuulli hojjetan yookaan ajajan yookaan wanti kun ni ta'a jedhanii raggaasisaniin alatti ka biraa hin fudhatamu. Kanaaf dhaabbataa wanni jennuuf kanaaf namni biraatti fayyadamuu hin danda'u. Akka amantaa Yahudaa jara Nasaaraa kana qeesiidhuma isaaniitu waan isaanii ta'e irraa baasanii irraa of duuba deebisan. Akka fakkeenyaaf kitaaba Akuumoofaa, kitaaba Yohannis maal ka jedhu kana abbumti isa barreessan beekamu hundi isaatu ittuma fayyadamaa deema. Amantaan Islaamaa akkasii miti. Qur'aanaaf hadiisaan alatti tokko achi bahuu hin danda'u. Garuu Qur'aanaa keessaa yoo dhabde hadiisa keessaa argatta. Laakiin Qur'aana keessa akka waliigalaatti ni jira. Bayaana isaa hadiisatu bayyaansaa. Kanaan alatti hin fudhatamu jechuudha. Tokko bid'aan irraa fagaachuun ahlii bid'aa irraa fagaachuun barbaachisaadha jechuudha. Amma gaa bid'aadha jedhanii Qur'aana keessa yookaan waan rasuulli hin dalagin waan Abuubakri, Umar, Usmaan hin dalagin sahaabonni hin dalagin Qur'aana keessa hin jirre hadiisa keessa waan hin jirre hojjechuun haraami. Namni bid'aa hojjetu guyyaa qiyaamaadha jedha Rasuul alayhi salaatu wassalaam. Akka namni bishaan ofiirraa horii nama biraa ariyatutti loowwan nama biraa ariyatutti hawdii kiyyarraa hin ariyadha jedha. Maleekaatu hawdii rasuula rabbiirraa ariyatti jedhan aalii bid'aadha. Namni diin islaamaa keessatti bid'aa hojjetu waa saditu isarratti raggaasifama. Waa saditu isa qabata. Waa saden inni tokkoffaani an rasuula rabbiirra alayhi salaatu wassalaamiin beekaa jechuutu isa qabataa jedhan. Maaliif jennaan rasuulli rabbiidha hin hojjenne waan ta'eef Qur'aanii fi hadiisni akka guutuu ta'e nuuf himanii deemane waan ta'eef rasuula rabbiirran beekaa jechuutu isa qabata. Inni lammaffaan immoo namtichi waan hin taane bid'aa diin islaamaa keessa fidu amantiin islaamaa kun amantii irruudha jechuu agarsiisuu jira kanatu isa qabataa jedhan. Lama
namni waan bid'aa keessa fidummoo qur'aannii fi hadiisni anatu guutaa jechuu isa qabataara. Kanaaf irraa fagaachuun barbaachisaadha. Hadiisa kana bareechanii addaa baafachuutu nurra jiraata. Nama ahlii bid'aa irraa fagaatu rabbi nu haa taasisu. إسلامنا رت رب جنو حاجة بيسو وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.